Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa ethio bilaak maarkeettii yookaan gabaa gurraachaa yookaan hawalaa isa jedhamu guyyaa hundiyyuu chaanala kanarraan qabadheen dhufaa jechuudha. Akkuma beekamu karaa ethio bilaak maarkeettiin biyyoota 20 jechuudha. Karaa baankiitiin immoo akkuma jedhe baankota qaqqacareen qabadhee dhufaa jechuudha. Guyyaa kaleechaa baankii Hawaashiniin biyyoota 5 qabadhee dhufee jechuudha. Viidiyoo kalee keessatti hojjedhee tanan jira jechuudha. Guyyaa har'aa immoo baankii qacareen baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa ethio bilaak maarkeettiin biyyoota 20 karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin guyyaa har'aa biyyoota 6 qabadheen dhufee jira jechuudha. Egaa nagaa waaqayyo isin dhageenye nagaan waaqayyo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haara taatanii noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaatiin hin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaasiin hin jedha. Keessattuu immoo warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergatanii fi faayidaa guddaa qabaa jechuudha. Keessattuu karaa ethio bilaak maarkeettiin biyyoota 20 kana keessa biyyoota 20 qabadhee dhufu kana keessa biyya tokko yoo jiraattanii salphumatti birriin keessan guyyaa irraa meeqan akka oolee yoo ergattanillee meeqan akka isinii ergamu baruu hin dandeessu jechuudha. Daldala isinii ergisanii har'a ergusanii hin dabale immoo hin qanase jechuudha. Salphumatti viidiyoo kiyya keessa argachuun hin danda'ama jechuudha. Egaa kaleessaa fi kanarraa garaagarummaa isaanii jechuudha. Laalee tananii jechuudha. Kalee meeqan akka jiru har'a hoo meeqan akka oole daanbaasiisan dubbadhaa jechuudha. Dabaleesii dabaleen jedha. Yoo hir'isee hin jedhaa jechuudha. Salphumatti ethio bilaak maarkeettiin guyyaa hunda biyyootuma 20 egaa akkuma beekamu baankii moo qaqqacareen qabadhee dhufa. Baankiin hundumtuu garaagaraa jechuudha. Kanarratti kan beekuu qabdanii fakkeenyaaf baankiin Awwaash kan ittiin sharafate yookaan ittiin jijjiirrate baankiin daldala Itoophiyaa immoo kan biraati jechuudha. Baankii hojii gamtaa Oromiyaa illee kan biraa hundumtuu akkuma maqaa isaanii garaagarummaa qabaa jechuudha. Fakkeenya footoo fudhannee amma guyyaa kaleechaa baankiin Awwaash jecha Ameerikaa doolaarii tokko birii 100 fi birii 55 fi saantiba 93 sharafatee jechuudha. Ameerikaa doolaarii tokko baankiin Awwaashii jechuudha. Guyyaa har'aa immoo baankiin daldala Itoophiyaa birii 100 fi birii 55 fi saantiba 41 jechuudha. Ameerikaa doolaarii tokko jechuudha. Garaagarummaa qabu jechuudha. Salphumatti garaagarummaa qabu jechuudha. Baankonni tokko miti. Guyyaa hunda hunan dubbadha. Fakkeenyaaf isin baankii tokko jechuu maltu baankonni tokko miti. Bilaak maarkeetti malee baankonni akkuma maqaa isaanii hundumtuu garaagara ta'e sharafannaa isaanii garaagaraa jechuudha. Akkuma dura dubbadhe baankiin Awwaash kan biraa, baankiin daldala Itoophiyaa, baankii Siinqee, baankii gara ol baankii hundumtuu jechuudha. Walumaa gala baankii hundumtuu garaagaraa jechuudha. Egaa gabaabumatti immoo biyyoota qabadhee dhufee kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomarri haala, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Baareen dinaara, Kuweet dinaara, Joordaan dinaara, Chaayinaa yowaanii, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Koronnaa, Turkii liiree, Ijipshaan paawundii salphumatti biyyoota 20 jechuudha. Karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo biyyoota 6 akkuma jedhe kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Kanaadaa doolaariin qabadhee dhufee jechuudha. Guyyaa irraa Kanaadaa itti dabaleen jira jechuudha. Kanaan dura biyyoota 5 qofan qabadhee dhufaa ture. Har'a garuu biyyoota 6 jechuudha. Karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankii jechaadha. Amma guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaarii irraa hin ka'a. Guyyaa har'aa akkasuma Ameerikaa doolaarii irraa hin ka'a jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa ethio bilaak maarkeettii yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 81 fi saantiba 65 jechaadha. Ameerikaa doolaariin karaa ethio bilaak maarkeettiin jechaadha. Akkasuma Ameerikaa doolaariin immoo karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birii 100 birii 55 fi saantiba 41. Kanaadaa doolaariin tokko karaa ethio bilaak maarkeettiin birii 100 birii 29 fi saantiba 73. Akkasuma Kanaadaa doolaariin immoo karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birii 100 birii 8 fi saantiba 86. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa ethio bilaak maarkeettiin birii 100 fi birii 28 fi saantiba 22. Hoomarri haalli tokko karaa ethio bilaak maarkeettiin birii 400 fi birii 72 fi saantiba 37. Duubaa dirhaamiin tokko karaa ethio bilaak maarkeettiin birii 49 fi saantiba 45. Akkasuma duubaa dirhaamiin karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birii 42 fi saantiba 31. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalli karaa ethio bilaak maarkeettiin birii 48 fi saantiba 41. Akkasuma Saawud Arabiyaa riyaalli karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birii 41 fi saantiba 42. Baareen dinaarri tokko karaa ethio bilaak maarkeettiin birii 400 fi birii 81 fi saantiba 64. Kuweet dinaarri karaa ethio bilaak maarkeettiin birii 500 birii 90 saantiba 08.
Joordaan diinaari karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin birrii 200 birrii 56 saantiba 20. Chaayinaa Yowaaniin karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin birrii 26 saantiba 88. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin birrii 200 fi birrii 43 saantiba 63. Akkasuma paawundi sterlingiin karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankitiin birrii 200 fi birrii 4 fi saantiba 12. Kan itti aanu koronnaadha. Koronnaan tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin birrii 19 fi saantiba 35. Yuuroon tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin birrii 200 birrii 10 fi saantiba 74. Akkasuma immoo yuuroon tokko karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankitiin birrii 100 birrii 80 fi saantiba 00. Salphumatti yuuroon karaa baankii daldala Itoophiyaatiin guyyaa irraa birrii 100 fi birrii 80 jechuudha. Kan itti aanu Swiss Baankiidha. Swiss Baankiin karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin birrii 200 fi birrii 29 fi saantiba 37. Turkii liireen karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin birrii 3 fi saantiba 92. Ijipshaan paawundiin karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin birrii 3 fi saantiba 63. Yemen rihaalli karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin 0 saantiba 76. Kan itti aanu Israa'el shekeliin karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin birrii 62 fi saantiba 24. Hindiyaa ruupiin karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin birrii 1 fi saantiba 92. Paakistaan ruupiin karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin 0 saantiba 65. Sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin guyyaa har'aa kana fakkaata jechuudha. Itiyoo bilaak maarkeettiin guyyaa har'aa biyyoonni hedduun dabalanii jiru jechuudha. Xiqqaatu malee dabalanii jiru birrii tokko saantiba 20 akkas kan dabalee jira jechuudha. Akkuma kaleetti kan jiru immoo birrii Hindii birrii Paakistaan immoo akka kaleessatti jiru jechuudha. Asirratti birriin paawundii fi birriin kana Awustiraaliyaa doolaariin immoo xiqqoo qannasanii jiru jechuudha. Baay'ee otoo hin taane naannoo saantiba 10 akkas qannasanii jiru jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa naannoo biyyoonni 16 dabalanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa Itiyoo bilaak maarkeettii naannoo biyyoonni 16 guyyaa har'aa dabalanii jiru jechuudha. Kan biraan immoo kanaan jechuu barbaadu warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan limneen jirtan fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama. Warroonni mana madaa'ii jirtan immoo diinaara biyya seenaa osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasuma Beerut yookaan limneen birriin biyya Beerutii paawundii jedhama. Paawundiin Beerut immoo paawundoota keessa baay'ee xiqqoodha. Akka birrii Yemenii akka birrii Paakistaanii baay'ee xiqqoodha saantiba wayiitii jechuudha. Salphumatti birrii Itoophiyaatu caalaa jechuudha. Birrii biyya Beerut yookaan paawundii biyya Beerutii jechuudha. Salphumatti isin birrii biyya seenaa osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin baay'eetu jira. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedheen jira. Ayyaani maqaa isaanii hin dheenillee hedduutu jiru doolaariin akkuma paawundiin baay'een jiru akkasuma diinaan irree baay'een jiru doolaar irree akkasumatti baay'eetu jiru jechuudha. Salphumatti isin duroota keessaa Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf karaa Itiyoo bilaak maarkeettii yoo ergattan jechuudha guyyaa irraa warroonni Joordaan Beerut yookaan limneen jirtan jechaadha. Birrii 100 birrii 81 fi saantiba 65 herreeggattu jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa irraa kanaan jijjiiramaa oole waan ta'eef karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin jechuudha. Immoo karaa baankiitiin immoo yoo ergattan jechaadha. Baankota keessaa akkuma dura dubbadde baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo yoo ergattan warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan limneen jechaadha. Birrii 100 fi birrii 55 fi saantiba 41 herreeggattu jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa irraa kana ta'a waan ta'eef jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerutii jechaadha. Birrii biyya sana osoo hin taane Ameerikaa doolaariidhaan herreeggattu yookaan as habbattu jechuudha. Asirratti birriin Joordaan yookaan diinaarri biyya Joordaanii Ameerikaa doolaarii hin caala jechuudha. Ta'uyyuu malee waliigaltee daldaalota biyya sanaa fi biyya keenyati jechuudha. Salphumatti isin Ameerikaa doolaariidhaan herreeggattu jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon karaa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura.